السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا جالتمتوتا إلمان روما الدنيا رجلتان أكم نجاكي السني النجا كوتي روما جلنا جون سنين جدا إجا بجنا جاتنا جاتنا جسني نجمع سنين سنين جدا إن شاء الله غيارا وانتو كتكرا وايبر نوتران سنتي مديتان نفي سنسمو حاجة تمرق بيكيات نفانا تران سنين جدا ورجال كبا غرا يوتيوب channel كوتي رفتان ويلكام أنا دفو بجنا جان نفتاني سنين جدا إجا واي هندرودي رت واي بلشني وانغرا كرا وربنا بيكسر يوكانان سنتي مو تجرو isinis subscribe like ina gochuus immoo indagatina yoo video kan kokun isinitti tole waanan sin barsiisu kun hiriyoottan keessaniif share na gochuu indagatina ani gaa waan hedduu waan badarratti mitille kanan barsiisaaru waanuma isin fayyadu jedheetanii kanan xiyyeeffadhe irratti barsiisu jiru waa'ee mobaayilii raayyuu isin immoo egaa nama waa'ee mobaayilii fi waan rakkoo akkana kana isin barsiisu gaafuma rakkattan qofittiidha kan isin dhuftanii barbaaddanu malee gaafa rakkoo hin qabne haja namaallee hin qabdanu waan akka piraankii uumamaa layaanillee akkasuma dhattanii laayikii subscribe gootanii gochuuf itti jirtanii egaa keenya kanas immoo egaa waanuma isin fayyadudha malee waan badaa tokkollee miti waan haraamallee miti wanni nuti barsiisaaru kuni saniifuu subscribe like gochuu indagatinaan isinin jedha egaa barnoota hedduu achirraa argattu subscribe yeroo gootanii katan mallattoo notification akka keddoo sana tuquulle hin irraanfatina sababaan isaas immoo viidiyoo nuti hojjennee gadhiifnu kallattiidhaan akka isin bira ga'u godha jechuudha nama kaan dursee akka isin qaqqabu godha jechuudha egaa maqaa telegiraamii kootiillee jooyinii godhaati seenaan isinin jedha barnoota barsiisu kana achirratti waan gadhiisuu fi achirraan argachuu dandeessu waan barsiisu kana keessa waan isin dhibillee argachuu keessantu mala waan ta'eedhaa fi laayikii gochuullee indagatinaan isinin jedha Facebook akoollee follow godhaan isinin jedha waan beeku achirratti illee namattan saanagni gadhiisa saniif iyyuu inshallah wala jajjabeessinu wala gargaaru hundaan iyyuu isinin jedha egaa barumsi kan koo arraa wantan qabadhee dhufee waan tokko tokko irratti waan ta'eedhaa fi nafaana tura na hin deemin jedhu warri quraana reef jalqabdanus ta'ee warri amma dura qaraatanii jirtanullee huruu qaadatul alqaa'idatun nuuraaniyyaan kun baay'ee tokko isin fayyadaan isiniin jedha pilistoorii keessaa alqaa'idatun nuuraaniyya jettanii yoo itti barreessitanii itti barreessamee isinitti agarsiisa nafaana tura egaa kunoo isa kanadha jechuudha pilistoorii keessaa qaa'idan nuuraaniyya with sound jettanii yoo itti barreessitanii jettanii kunoo kanan itti mare kana pilistoorii keessa argattu jechuudha akkasumatti itti barreessitanii guutuusa keessa gallee waliin ilaallaa jechuudha yeroo akkasitti keessa gallee jenneen waan gadi buufadde jiru open jedheetan tuqee seenaa jechuudha yeroon akkanatti seenee jedhee kana gara mirgaatti akkas arkiftuu jechuudha kun akkuma akkanitti arkisuu jiru argitanii gara kanatti arkiftanii jechuudha ammas alqaa'idatu nuuraaniyyaa ta'aliif fadiil الشيخ نور محمد الحقاني رحمه الله دا نم كتابه كان قاطبه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أكستي أمس أكس دبرسيتو جيجود كنوغا الدرس الأولى حروف الهجاء المفردة أكستي جمرتني برچو دندسو أفان ربي اللي أكادات بريشتنو أسرتي سرتي هبتو جيجودا أليف أكمتا كبريفم بان اللي أكمتا كبريفم ammallee huruufuma kana iyyuu quraanni juuziin 30 harfii 28 kana keessatti argamaa jechuudha egaa haga yaa'iitti kunoo warri beektan ugaani beektanii egaa barnoota kana namoota hedduutu garee irratti barsiisu akkasumatti gaa jira jechuudha kunoo darsii lammaffaa darsii sadaffaa egaa namni barsiisu sagalee dhaggeeffachuu feetanis akkasitti gaditti tuqxu jechuudha amma kunoo alif ba ta sa جيم لام egaa akkasitti sagalee sheekaalee dhaggeeffattanii qara'uu ni dandeessu jechuudha kunoo guutuun kanaadha akkasitti daddabarsitanii barachuu dandeessu kunoo alif laam miim kaaf haa yaa ayn qaad egaa isin waan feetanii yeruma deddeemee isinitti agarsiisu jira malee waan feetan kunoo as keessaa sagalee isaanii irratti godhattanii yeruma isin akkasitti harkaan gadi tuqxu sagalee sheekaa isiniif qara'aa jechuudha kunoo haga dhumaatti jira egaa inni hedduudha
akkasitti irraa baradhaan isiniin jedha. Kunis barnoota gaariidha, waan baay'ee tokko nama fayyadu. Namni kana baree jennaan quraanni waan takka waan isa rakkisu hin qabu jechuudha. Namoonni quraanatu nuu galuu didee, quraanni baay'ee nu rakkisaa, akkamitti quraanni nuu galuu danda'a jettanii warri yaaddaa jirtanullee egaa rabbiin isiniif illee alaaffisu. Ammoo kanallee gadi buufattanii egaa moobaayilii keessan irratti waan tokko ba'aa isin hin gaafatu, moobaayila keessan irratti shabakaallee isin hin gaafatu, biduun shabakaa jechuudha. Yeroo sana gadi buufattanii jennaan kun shabakaa maleedha kan inni hojjetu. Akkasitti irraa fayyadamtanii seeraan kana barattanii tutaanaanii quraana juuzii 30 sirriitti qara'uu dandeessu jechuudha. Maaliif quraanni juuzii 30 asuma keessa kan inni jiru malee bakka biraatii dhufee miti jechuudha. As keessatti kan inni argamu kunoo aliifiin kun hanga 28 quraanni juuzii 30 asuma keessaa baafamee jechuudha. Kanaafiyyuu kana sirriitti yoo barattanii taate wanni isin rakkisu tokkollee hin jiru, irraa fayyadamaa. Egaa sawaaba isaallee nama argatu rabbiin waa taasisuun isiniin jedha. Barumsa kana immoo sirriitti hordofaan isiniin jedha. Egaa obboleewwan waan isin fayyadudha ilaaltanii irra nu taalinaati. Haga xumuraatti illee dhaggeeffadhaati maal ta'e akka adda baafattanii irraa fayyadamtanu kabajaan isin gaafadha. Waan isiniif hin galle immoo koomentii jalatti na gaafadhaan isiniin jedha. Kan isiniif hime kunoo pilistoorii keessatti akkuma isinitti agarsiise kunoo qaa'ida nuuraaniyaa jettanii yoo barreessitanii jettan kunoo isa masgiin irra jiru kana gadi buufattanii arabiidhaan keessatti immoo qaa'idatu nuuraaniyyaa jedha. Akkasitti irraa fayyadamtuun isiniin jedha. Kanas daawuloodii nama 100 qofa kan buufatee jiru. Isinis immoo irraa buufadhaati irraa fayyadamaan isiniin jedha. Egaa barumsi guyyaa irraa kana fakkaata. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Nagaan naa jiraadhaan isiniin jedha obboleewwan.